Suuraalee adda addaadhaa kan bilbila keessanirraa dileetti isin duraa ta'an yookiin isin duraa badanii fi akkasuma viidiyoolee gargaraadhaa waan bilbila keessanirraa dileetti isin duraa ta'an aappii karaa salphaa ta'een isiniif deebisuu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kan akka namni baay'een argaa itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun afaan turaan hordofaa. Aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa itti barreessitanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajo jalarraa sanii baasirra tura tokko kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajo kana tura tokko kilikni gootu ammallee haal kan asiteessifataa asirra ta'e koonsartii kana tura tokko kilikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee fa la ra barreessitan achi booda sarchii fuuldura kan kilik gootu sarchii gootu achi booda haala kanaan suuraa kana sanii bitaa suuraa kana tura tokko kilikni gootu achi booda aappii gabbuufachuudhaaf sirra oltaa gaddeemtu mormaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kajo jalatti daawunlood kajeeltutti daawunloodii sana tuqxaniiti aappii kana bilbila keessanirratti gabbuufatanii suuraa adda addaa kan isin duraa badee fi akkasuma viidiyoolee gargaraadhaa waan bilbila keessanirraa isin duraa bade salphumaatti aappiin kun isiniif deebisuu danda'a jechuudha.